Ashama harkafuuni hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan qophii dubbii jabduutii hamma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa jechaa Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan aktiivistii Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaa gama mana hidhaa dukkana dachii jalaatti isaan hidhuun isaanii yaadatama. Akka maddeen tokko gabaasanitti filannoon mootummaa Itoophiyaa kan silaa barana filatamu sababa dhibee koronaa sababeeffachuudhaan akka achi dabre ni yaadatama. haa ta'u malee sababa dhibee koronaatiin filannoon baranaa achi dabruun kun mootummaa Itoophiyaatiif akka carraa guddaa ta'e ni dubbatan maddeen tokko. haa ta'u malee akka maddeen tokko gabaasanitti sababbiin guddaan itti aktiivistii Jawaar Mohammad gama mana hidhaa itti galee kaayoon mootummaa Itoophiyaa bara kana nu as deemaa jiru kanarratti akka moo'ee galuu yookaan akka inni filatamuu qabu waan murteessee jiruuf aangaa'ota Oromootii fi beektoota yookaan akkasumattis aktiivistoota Oromoo warreen hayyu duroo Oromoo ja'amuu fi akkasuma warreen silaa filannoo kana dura dhaabbachuudhaaf ifarraa shakke guututtuu akka ija isaanii dhaamsee yookaan akka karaarraa meeysee filannoodhaaf walumaa galattuu if qopheessee jiruu fi warreen filannoo kana dura dhaabbatu aangaa'ota Oromootii fi akkasumas aktiivoota Oromoo kan jedhaman akka if dura meeysee karaarraa akka inni qoftiin filatamuu qabu durumaan waan murteessee jiruuf haala itti isaan kana karaarraa meeysuudha osoo yaadaa jiru ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa gidduudhaan mul'annan ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan aktiivistii Jawaar Mohammadii fi aangaa'ota Oromoo warreen jedhaman gama mana hidhaa geesse. Maleetamni Abiyyi Ahmad bakka kana yaade tokkoffaan aangaa'ota Oromootii fi aktiivistoota Oromoo karaarraa meeysee filannoo baranaa kana guutuurraan guututti akka filatamuu fi sababa kanatti fayyadamuudhaan akka warreen inni ofirraa shakkuu karaarraa meeysee hanqa filannoon kun achi dabruu beellama qabaa fi isaan bifa kanaan lafarra butuu waan karoorfatee jiruuf ajjechaan Haacaaluu Hundeessaa mootummaa Itoophiyaatiif gammachuu guddaa taatee argamte. haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa bifa kanaan yaaddoo keessa galfatus ilmaan Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran illee diddaa gabrummaa agarsiisuu fi akka obbo Jawaar Mohammad mana hidhaatii bahuu fi akkasumas akka aktiivistoonni Oromoo firii ta'aniif guyyaarraan guyyatti hiriirri isaanii akkuma itti fufetti jira. Hiriirri ilmaan Oromoo biyyaa fi keessattuu biyya alaa keessatti godhan mootummaa Itoophiyaa irra rakkina guddaa yookaan dhiphina sammuu guddaa itti akka uumee jiru ni dubbatan. Ilmaan Oromoo guyyaarraan waan hiriira diddaa gabrummaatii fi akkasumattis Abiyyi Ahmad ajjeesaadha jechuudhaan waan addunyatti iyyachaa jiraniif biyyoonni tokko kan duraan mootummaa Itoophiyaatii wajjin hariiroo qaban akka hariiroo isaanii laaffisanii jiran maddeen ni dubbatan. akka maddeen takka dubbatanitti siyaasaan inni itti fayyadamaa jiru akka siyaasaan isatti fayyadamaa jirtu dubbatan. Ilmaan Oromoo tapha kana fashaleessuudhaaf akka halkanii guyyaa irrafne yeroon biyya keessaatis gama dandeesseen akka falmii gootuu fi warreen biyya alaa jiranis ilmaan Oromoo guyyaarraa akka hiriira isaaniitti fufan waan murteessanii jiraniif mootummaan Itoophiyaatis akka hiriirri biyya keessaatii fi biyya alaatti kun akka rakkina guddaa isarra fidu waan hubatee jiruuf hiriira biyya keessaa kan qeerroodhaan durfamu illee akka hiriira ilmaan Oromoo kan biyya alaa keessa gaggeeffamu dhorkuu hin dandeenyeef irratti murteessee jira. Gamanumaan mootummaan Itoophiyaa taphni isaa jalaa gubatuu hanga tokko erga hubate booda biyyattii tana akkanatti irraa hin bahu yookaan biyyattii tana aangoo tana akkana gadin dhiisuu yookiin taan Oromoo jalaa waa balleessee yookaan aangaa'ota Oromoo gurguddaa lubbuu isaanii wareegee yookaan waan Oromoon jaalattuu fi ijoota Oromoo dhaamsee achi booda aangoo dabarsee diinaaf kannaa yaada ji'uu murteessee hiccitiidhaan yookaan harka lafa jalaatiin dubbatus dubbiin tun masaraa mootummaatii jalaa gabbaatee jirti. Kanaafuu ilmaan Oromoo kan biyya alaa jirtanii fi kan biyya keessa jirtan hundumti keessanuu akka kaayoon mootummaa Itoophiyaan amma yaadee irra jiru kun galmaan geenyeef akka waan inni yaadee jiru kun guututtuu jalaa gubatuuf ilmaan Oromoo halkaniif guyyaa qabsoon keessan itti fufuu akka qabduu fi keessattuu akka aangaa'onni Oromootii fi akkasumattis aktiivistii Jawaar Mohammad gama mana hidhaatii akka bahaniif addunyatti iyyachuun akka halkaniif guyyaa itti fufuu kun dhaamsa keenya. Oduun jabduun yeroodhaaf qabanne kanuma xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa hanqaa dubbii jabduu biraatiin walitti dachaanutti gaarii isiniin jenna.